Egaa namoonni wal jaallatan lama kallattii adda addaatiin bakka adda addaatti wal baruu danda'u. Erga wal jaallatanii booddee immoo yookaanis immoo dhiirri tokko dubartii tokko jaallatee gara kaadhimummaatti yookaan jaalala isaa ibsatee ofitti harkisuudhaaf wanti inni gochuu qabu maal akka ta'e gabaabumatti waan ammammaatti isinitti himne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattan kana immoo sirriitti yoo hojiirra oolchitan jaalalleewwan otoo kaadhimummaa bira hin gahin adda ba'an akka hin jedhamne abdii guddaan qaba. Eeyyeen yeroo tokko amalli namaa adda adda waan ta'eef namni nama jaallate tokko harkatti galfachuudhaaf obsi wanti inni hin goone hin jiru. Namni nama jaallatee jaaf gurra qaba jechuu hin dandeenyu. Yaanni isaas kaayyoon isaas nama jaallate sana xiyyeeffannoon isaa inni guddaa waan ta'eef malatti nama sana harkatti galfatu otoo barbaadu otoon beekin nama sana dhabuu danda'a jechuudha kallattii malee adeeme. Eeyyeen jaalalli tokko yoo dhugaa irratti hundaa'e baay'ee namatti tola. Bu'uurri isaa dhugaa ta'uu qaba jechuudha. Dhugummaan amala isa dhugaadhaan namatti dhiyaachuu waan hin qabne qaba jechuu dhiisuu amala hin qabnes qaba yoo jedhan boruuf iftaa mul'achuu danda'a waan ta'eef gaafa sana wal dhabdii hamaa uumuu danda'a. Kanaafuu qulqullummaadhaan waanuma ta'anii itti dhiyaachuu isuma sirrii jechuudha. Eeyyeen yoo dhugaan keessa hin jirraanne egaa faallaa wal jaallatan caalaa sanaan immoo wal dhabuun yookaan immoo wal jibbuunis waan dhufuuf carraan kun akka nama hin quunnamneef immoo namuma dhugaadhaan wanta nuti itti himanne sanaatiin nama nu jaallatu barbaaddanne nama jaalala sanatti amanee jaalala qofa madaala godhatee eenyummaa keessa sirrii sadarkaa ammatti dura jirtu wajjiniin nama simachuu danda'u dadhabbina kee wajjiniin nama simatee si baachuu danda'u jechuudha. Ati nama sirrii dadhabbina kee fattee akka waan nama cimaa taateetti akka waan nama ga'aa taateetti karaa hundumaanuu akka waan nama sirrii taateetti gaafa namatti dhiyaattu waan dhugaa hin fakkaanne jechuudha. Kun immoo dubartiin sitti dhiyaatte sun boruuf iftaan gaafa sitti siqxee eenyummaa kee argitu akkati baay'ee seesoo baa jirtu waan hubattuuf caalaa si jibbaa deemte jechuudha. Eeyyeen jaalaluma keessattuu jalqabuma yerooma himamu wanta dhugaa jiruutiin alatti wanta nuun ibsuu hin dandeenyeetiin yoo nuti of ibsine bakka of ibsine sanaatiin immoo yoo of dhabne namni nuti jaallachuudhaaf deemnu sunis bakka nuti isaaf ibsine sanaatii yoo nu dhabe jaalalli sun salphumatti adda ba'uutii danda'a. Balaa guddaa qaba jechuudha kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Qophiin qophii dambalii jaalalaati ammas nu waliin akka jirtan abdii guddaan qaba itti fufa ammas qophiin keenya taansuudhaan immoo xalayoota isin biraa nu bira qaqqaban yerootti isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Xalayoonni keessan karaa iimeelii keenya djobckbk@gmail.com dabalataan immoo karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 2919 nu qaqqaban danuudha. Isaan keessaa kanarraaf jennee filannee jirra. Xalayicha dhaggeeffachaa nu waliin turaa sin jenna. Salujayyume gamna gogote sumaan sente onne yabote kadadambo hame arra akahijato galbin sinnabote walgaraso maka enna himte baridunettu dayolattoine alabontambi balaltengume ate fakinte ijanandoine nangalatu markasifkenne kodolutena namatu turtutana aftena nungatu sitagabu hoqalaltegar sidabiyenattimbotu. Hunda dura waaqayyo umurii kinaaf dheeressu jireenya kinaaf bareechu hamaa sirraati haa qabu gaarii sitti haa qabu haadha koo xalayaan koos karaa dambalii jaalalaa raadiyoo Oromiyaa si haa qaqqabu haadha koo mee naguma keetii maaloo nagaan si gaafadhaa akkamati naguma keetii alliif manni horiif namni maatiif maasiin hunduu naguma galata waaqayyo haa ta'u malee ani nagaa kooti haadha koo ani baay'een si jaaladha atis baay'ee na jaallatta garuu ani qormaanni kutaa kurnaffaa bara 2007tti sababa naaf milkaa'uu baateef aareetan biyyaa ba'e haadha koo ati ani sirraa fagaannaan baay'ee dhiphatta nan beekaadha koo obsa dhabuu kootu sirraa na fageesse lubbuu isaan jiraa laata jettee ijoollota gaafatta jedhan silkiidhaan yeroo ijoollonni natti himani harmee koo homaa tokko yaadda hime
anu waanan ta'e tokkollee hin qabu fayyaa kooti yoo waaqayyo jedhe immoo anu guyyaa tokko dhufee wal agarra silaasoo si obsee taa'u kan hin dandeenye ni beekta yooman ofii yaaduu dadhabillee simaaf jecha akkan dhufus nan beeka hangan si jaalladhuutii olis akkati na jaallattu nan beeka maarree harmee koo ergan akka ati hangan si jaalladhuutii olitti akkati na jaallattu beekee maaliif annin si yaaddeessari dhufeetaniin ija keetti mul'adhee si gammachiisa haadha koo baay'ee akka si jaalladhu atuun beekta kana caalaa immoo waan tokko jechuullee hin dandeenye mee yoo naaf dubbatanii hiika godhatanii naaf babbareedaniif jechoota tarreesseen gaarummaa kee fi jaalala siif qabu barreessee walalootiin siif dubbisa haadha jechuun salphaa yeroo dubbatanii baay'ee nama dhibaa otoo hubatanii guddistuu daa'imaa nyaachistuu midhaanii haadha koo hundee koo sin dagadhu'anii dheebodheeran jennee laga ceexee baataa qoraanii fi midhaan dugda keetti baattaa anaan na guddisuuf baay'iftee rakkattaa anaan na guddisuuf baay'istee rakkattaa osoo ofii nyaatiin anaan na nyaachistee ofii kee dheebottee ofii kee beeloftee anaan beela baaftee haadha daa'immanii haadha dargaggeessaa yoon dogoggorellee situ na sirreessaa maatii keenya hundaa simatu gaggeessaa marii gaafa hundaa marii gaafa rakkoo sirraa fagaachuun koo na dhiba haadha koo sirraa fagaachuun koo na dhiba aayyoo koo marii gaafa hojii marii gaafa gabaa naaf jiraadhu haadha koo anoosuman qabaa naaf jiraadhu haadha koo anoosuman qabaa haadha koo godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu Galiilaatti argamtu Araaree Waaqwayyaaf ana mucaa kee godina addaa naannawaa Finfinnee Buraayyuutti argamu Abbabee Beenyarraa. Barbaado nakawaan si malee jiraachuu hin dandeenye si fakkaata ofni mi'eessita baay'ee boonta baababtuuta. Nagaan koo lafumatti jirtutti si haa ga'u nagaan koo bakkumatti jirtutti si haa ga'u yoon siin jedhu jaalalaaf kabajansiif qabu siif ibsuuf otoo hin taane nama maraafuu nagaa hawwuufan nagaa siif hawwe akkam jirta siin jechuun barbaadu yeroo mara bilbiltee jireenya koo na jeeqaa jirta waan ta'eef nagaa ta'uu kee nan beeka kun garuu nagaa ta'us natti hin fakkaatu yeroo tokko tokko bara gaafa ofii keenyaa nagaa dhabnu nama kaanis nagaa dhoowwina maatii dhumti kee akkamitti maqaa jireenyaa jedhu akkasiif moggaasan na ajaa'iba jireenya namaa diigaa jireenya namaa balleessaa akkamiin ati jireenya taata maalumaafuu erga takka maqaan siif ba'e haa ta'u aniifati wal baruun keenyaa waggoota hedduu lakkoofsifnus erga gargar baanii garuu gara naannoo waggaa 3tti dhiyaataa jiran natti fakkaata duraanis osoo yaadinan si jaalladhe walitti dhiyeenya guddinaanii jaalalli gidduu namaatti uumamaa yeroo jedhan soba natti fakkaata ture anaaf si gidduutti kan uumame kanuma akka tasaa otuma baay'ee walitti dhiyaachaa jirru jaalala keessa seenne yeroo maatiin koof hiriyoonni si waliin akkan hin taane na gorsan jecha isaaniitiif osoo bakka laatiin yeroo baay'ee si wajjin jiraadheera ati garuu jireenya jaalalaa osoo hin ta'in lubbuu koo akka kubbaa miilaatti ittiin taphachaa turteetta keessattuu akkam baay'ee si jaalladhuuf sirraa gargar ba'uu hin feene gaafa hubattu amalli kee marti jijjiiramee ana tuffachuu eegalte jettee dubartii biraa waliin ana bira teessee bilbilaan haasofta yeroos waan garaan koo na kutatus natti hin fakkaanne ture yeroo baay'ee dararameera booddee garuu gaafa naaf galu walitti dhufeenya anaaf si gidduu jiru gargar kutuu akkan qabu naaf gale kanaafan sirraa fagaachuu filadhe ergan sirraa fagaadhee booddee si yaanni siin jechuun danda'u yeroo muraasaaf sirraa gargar ba'uun baay'ee na rakkisee ture oolee bulee garuu wanti hin danda'amne hin jiruuti sin dagadhe jireenya ammaaf rabbi haa galatu jireenya haaraa jiraachaan jira akkan heerumes beekta abbaa manaa koo waliin erga wal barree waggaa tokkoof ji'a lakkoofsifneerra akka baay'ee na kabajuuf na jaallatu innis natti himee
maatii koos beeksifnee akka seera biyyaatti jaarsummaa erginee maatiin koos nu amanii qubeellaa waliif keenyee amma mana tokko jiraachaa jirra. Ati garuu jireenya koo jeequudhaaf oliif gadi kaataa jirta. Abbaa manaa koo bilbila isaa barbaaddee irratti bilbiltee waa'ee koo waan baay'ee jetteen. Kan si dhibu garuu dursii waa'ee kee waan hedduutti himeef inni si namanne. Bilbila koo irratti bilbiltee jechaan taane naan jetta. Akka na jaallattuu fi ana yoo dhabde jiraachuu akka hin dandeenye natti odeessita. Erga na dhabdee waggaa hedduu lakkoofsifteetta. Har'an sitti mul'adhe. Warqeen harkaa qaban baalaa jedhuumi amma ergan sirraa fagaadhee jireenya haaraa jalqabee gaarummaan koo sitti mul'ate elaa jireenya inni amma ammaatti na jeeqxe si gaha. Kana booddee lafa nani ga'u akka hin geenyeen sitti hima. Sin jaalladhu sin barbaadu. Yeroon si waliin dabarsee gaafan of duubatti deebi'ee yaadu si waliin jiraachuu kootti baay'een kaabba. Garuummoo waan baay'ee sirraa baradheera. Waan gootee hundumaaf galatoome. Kana booddee garuu bilbila koo irrattis ta'ee kan abbaa manaa koo irratti akka bilbiltu carraasiif ilaallu. Ulfinaaf barcuma abbaatuuf jala baataa jedhamiti yeroo Oromoon gaafa mammaaku ofiif yoo jette na dhiisi. Kana booddee garuu tarkaanfii biraattiin ce'aa yoo jette kan hojii kee argatta. Adabadhu taa'e. Sin barbaadu. Jaalallee kee duraanii maatu qaaraati. Naqamteerra. Jireenyaadhaaf. Sin barbaadu. Ansin barbadu, edeman sin barbadu, ansin barbadu,